Aye, maka. Godana wario ino. Arajilo. Bakki dhaloota isa. Godina Boorana ana moyale. Ana moyale ganda. Boole. Boole. Aye. Waraana munaddaati. Agisente waggaa meeqa? Wagga sadii. Aye. Wagga sadii. Eegi eebbifamtanii godina Boorana turtan. Eebbifame godina Boorana ture. Aye, lol waraan bilisummaa Oromoo waliin irratti hirmaatee beekta? Akka seenan beeku. Armaan dur? Armaan dur seenan beeku. Arrum seente? Arrum. Aye. Arrum seenee geessu. Yoo seente jiraate rakkoon qabu hundas? Arran seenee dhuga. Maal isaa dhuga dubbachuudha. Bobbaatiif adeemte beekta? Barbaadu fa'a? Bobbaatii kan deeme Bulee Horaatti. Bulee Horaatti? Wal arginee illee deeme. Aye. Eegas dhufte jimeeqa? Ergas dhufe. Qaama tokko dhufe. Isaa walumaan dhufte? Aye. Qaama tokko dhufne. Amma ija tokkoo fi bulii digdama. Eegi sun nageellum turte? Deengatum dhufee Oralii lama. Kalaakaa meeqa waliin dhuftanii yaadatta? Oralii lama. Oralii lama. Meeqa ta'a lakkoofsaan? Lakkoofsaan? Oralii lama nama mata nama 80 waliin tana. Aye. Eegi dhuftee warri duraas turaayilee namoonni jiran duraanuu qaba. Tokko bultee gara lolaa adeemte. Akkam ture lolichi maal taajjabde achi keessatti maal agarte waan durii hin beekne waan durii hin dhagahin? Waan baay'ee argee waan baay'ee irraa baranillee. Aye. Hin dhaame booda. Erga dhaame booda nan dhaame na fuudhaan jedhe na bira baqatan. Aye. Na bira baqatanii na ite jallo kana siin gudii kan dhaame. Aye. Na fuudhaan warri na hidhe na bira darbanii gaddiibanillee yaada gaarii naa godhan jechuudha. Bakka wanta akkuma argee waan namni hidheef olol namni achi deemsisuu fi kanaas immoo garaagarummaa qaba. Dhalata godina Booranaati. Godina Booranaa kan keessatti bal'oo waan baay'ee dhagaa turte. Ololaa fi wantoota gargaraa waraan bilisummaa Oromoo irra deemaa ture. Godina Booranaa keessatti sagaleen bilxiginnaa tunni akka malee guddoo. Waan achi dhagaa guddatte achi dhagaa turte. Har'a waraan bilisummaa Oromoo bira dhuftu akkamitti hubatte tajaajilli sii godhama ture akkam ture? Waan namni ololaaf kan tajaajilli naa godhame garaagarummaa qabu waan namni odeessuuf kan. Tajaajila isin naa godhame tajaajila baay'ee cimaa akka achi na fuudhanii obboleessi akka obboleessa tokkotti achi na fuudhanii asiin nagaanii yaal gaarii naa kennanii madoo naa hidhanii naa yaalsisanii erga warri naa hidhee dhiigilee narra cite. Waan kan namni odeessa kaanii achumatti ni kan ammoo haalli nuuf godhame baay'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisa. Obboleessa gara takkaa ta'anii akkasumas warri raffaadduun isaanii galatooma jennaan jechuudha. Galatooma.